ati oo maal gochuu ka waa tokko hin beekne gatteesse ka barachuu hin dandeenye maal godhu waa deebisettee olii gatte. Gatteesse maaf hin baran. Nama waa baratetu ol jedheetti wanna jedha sini galtee. Nama waa baratetu ol jedheetti namatti waa deebisa. Ol jetteetti maaf wanna hin jedhe. Jara kaafiraa kana furmaanni jaraa isinitti himuwan tuffadhaatumaan biraa deema. Nuti hojii jirra jedhaani. Hojiitti jirra wallahi dhugaadha. Nuti hojii jirra wagguu akkana teenyeetiin haasofnu kana nuti tabaaf miti. Namni yoo gabbeetiin jedhe birrii takkaa ta'u birrii lamaa ta'u inuma hojjeta bara. Namni wagguu sa'aatii kana akkana taayeetiin haasa'u sa'aatii kanatti kaayyoo qabna nuti. Kaayyoo nuti qabnu maali? Kaayyoo nuti qabnu nama karaa jallinaa gara qajeelummaatti nama yaamudha. Alhamdulillah bu'aa qaba bu'aa qaba kaleessaa fi dheengaduma kana osoo lakkoofne nama gara 10 gaa jechuu dandeenya. Namni islaamummaa qabate jechuudha. Kaleessa nama 2-3 qabsiifnee baan dheengadda akkas achi durallee akkas guyyaa guyyaadhaan alhamdulillah gareen shahaadaadha akka hundattu garana agarsiistu haa ta'uti gareen shahaadaadha guyyaa guyyaadhaan nama shahaadaa qabsiisaatiin oola. Kun nama gubaa ni guba isaan ni gubatan ni guba. Okay nuti hojii irra jirra hojii irra jirra. Isaanoo maalirra jiran? Isaan wama tokko irra yuun jiran. Wanni isaan irra jiran halkan ciisanii bulan isini fakkaate wallahi ciisanii bulan. Boru maal haasofna halkan amma asirra live irra oolanii boru maal haasofna mee maal haago kana maal jennee adeemnu jedhaa wajjin barataa bulanii ergasanii dhufan. Isin ammoo dhaayitaniitti wajjin haasoftan kana bira gataatumaan bira deema kana. Isini galtee gataatumaan bira deema tuffadhaatii jechuudha. Tuffadhaatii kana bira kutaa. Yoo beektota gurguddoo qabaatan asbaanii nuun haa mari'atanii qophiidha nuti yeroo kamittuu jechuudha. Qophiidha yeroo kamittuu qophiidha nuti. Kaafirri ana jedhu ana kunu ani dandeetti qaba kan jedhu asbahee mana mata duree jiddu galeessa irratti haa mari'atu. Mata duree gara torbaadhaa deessinee fi turre mata duree tokko jaqee baluu hin dandeenye. Kaafirri ana jedhu asbaheetiin mee ka waa beeka jedhu asbaheetiin haa dubbatu. Ijoollee xixiqqoo erguu dhiiseetiin jechuudha. Ijoollee xixiqqoo ammoo ijoollee waa arrabsitu waa afaan baalagaa qofa dubbatteetiin deemtu takka sidhaa sanniin ammoo wajjin hin marannu ijoollee osoo hin taane namni waa beeku haa dhufu hin jiru. Erga hin jiraanne hojii keenya itti fufna. Maaltu nu rakkisa isaan? Nama nu dhageeffatu dhabne hin dhabne. Alhamdulillah namni kuma tokko oliin daawwatu jira. Namni daawwatu jira dhageeffachuu jira. Ijoolleen kiristaanaa dhufanii dhageeffachuu jiranii gaafachuu jiranii hubachuu jiranii. Maal dhabdanii jennaani olii gadi fiiguu kaatanii. Maaliif bakka takka teessanii sa'aatii nam tokko dadhabee itti wanna jenne jechuudha. Kaan ammoo kan wanna jettanii ka ebalu daawwaatti godha maal jetta kana dhiisaa biraa kutaa durriyyee akkasisanii. Maal jedha isa gurbattii xiqqoo takka taa gurbaa achi teessee wanna jettanii maal ani waa beeka jettu san kana dhiisaati biraa kutaa peentemmaa itti fayyadamtu ofiinuu eegasanii kafaraa ofiinuu yoo kafareetiin jedhe dhaa kafaru ofirraa dhiisaati biraa kutaa akka jeessan. Okay? Ofirraa dhiisaati biraa kutaa akka jedhasan. Basharuma maal jettan san? Durriyyee akkasisanii wajjin naasayina durriyyee kuffisuun jala callisuudha. Okay? Ittiin deebisina hin arrabsina yoo adara. Hin arrabsina jala iyyuu seentanii ilaalina. Viidiyoo goone waraab jala iyyuu ilaalina. Callisatumaan biraa kutaa ijaan ilaalina. Ofiin kufti durriyyeen akkasidha. Durriyyee haasawa barbaaddu callisanii biraa kutan ittiin dubbatan. Yoo jalaa dubbatte ammoo durriyyeen akka sareeti beeki. Durriyyeen akka sareeti. Sini galaa miti isaa. Sareen yoo ati jala achi deem jetteeni bar yoo achi deem jetteen ati sitti jabaatti dutuu sitti jabaatti. Yoo jalliftee jalaa deemte ammoo tuffattee jalaa deemte ammoo vuu jettee xiqqishuma wayira dubbattee erga sana ammoo si jala hafti jechuudha. Okay? Durriyyee akkasiitiif sareen tokkoma amalli jaraadha jechuudha. Kanaafuu namoota akkasisaniini ittiin dubbatan tuffatanii bira kutan. Ebaluun arrabsee maalii keenya arrabsee ustaada keenya arrabsee maalii keenya hin jedhinaani callisaatuma biraa kutaa. Wassalaam. Callisaatumaan biraa kutaa jechuudha. Callisaatumaan biraa kutaa wama takka ittiin dubbatinaati. Okay? Wama takka ittiin dubbatinaati biraa kutaa. Wama takka dararaa tokko hin qabu. Dararaa tokko hin qabu isin galtee isin hojii keessan hojjedhaa jabaadhaati daawaa godhaa namni waa beektan beekumsa keessanii namni mooyaa garagaraa qabdan mooyaa keessanii yaamsa rabbiidha kana rabbitti yaama dararaa takka hin qabdu. Isiniif haaramaa malee nuuf haaramaa miti. Durriyyee baay'eetu asirra dhufeetiin dabre. Okay? Durriyyee hunda siidhaa qixaa haga dandeenye laal gurra micciiraatuma asii gadhii bilee takkaa wannan jennu. Nuti asirra ana durallee warri jiru jiraate anuu waggaa 3 ga'eem. Hunda siidhaa gurra micciiraatumaan gurra kana diiminsaatumaan gadhiifne malee
durriyyeen takkaa dhufteeti waan tokko waan naa goote hin jiru. Nuti asuma jirra durriyyeen kutte wassalaam. Isin galtee akkas deebiitti hin deebisina biraa kutaa ayyee gadana deebinaa. Akkas ijoolleen keenya ijoollee muslimaa namni waa hin beekne lafaa kaatanii waa deebifneettanii wajjin hin cinqaminaa. Tuffadhaa biraa kutaa kaafira kana. Kaafira tuffadhaa biraa kutaa waan tokko waan isaan godhan hin jirtu. Okay? Islaamummaa shahaadaalee dhaabsisuu hin danda'an isin galtee shahaadaalee dhaabsisuu hin danda'an qalbii haqa dhaga'uu barbaaddullee dhaabuu hin danda'an abadan. Qalbiin isaaniin jallisan jettanii yaaddan ijoollee bututtuu ijoollee faayidaa hin qabne ijoollee jibbaan guutamte kanneenuma jibba itti guutuudhaa erga sadii ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaa qalbii isaadhaa qulqulleessee fi jedhe rabbiin haa qulqulleessu. Kan xuraa'ee jedhe ammoo ammaa miti kan jalqabe dururraayyuu jira. Salaam. Akkasiiti mee amma ka muslimaa kanaa geessinu abdii. Saatiin deemeeti mee. Eenyu kana iluu ka jedhu sun dubbadhu mee ayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حياكم الله برتال مقري شهاداتي ربي نسن الراحة جالته ما شاء الله. قافتك كان قبا اتفوف نجرى اتفوف. أيوة قافتك قافي سورة قدامي لما فا سورة حجي سورة آية شنتمي لما فا ران قافي قبا وما من نبيين توكوسي وكان ارقمان توكون تاني يوروني قروا ارقما سنة كيستي وكان سيطان ارقاسا كيستي دربو ملي فينسخ الله ما يلك الشيطان وكان جدو سنة ران قافي قبا فهمي كجدو سون ارقات دبو وسون ارقاتين ما رفت ايه فينسخ الله ما يلك الشيطان كجدو سنة ايه Ewa alhamdulillah kiristaanonni yookaan warree soddaa kun kana ragaa godhataa deemu nabiyyi keessan itti seexanii dhufeera nabiyyiin keessan Allaadhaaf jecha kijibeedhaadhanii fi viidiyoo tokko faan irratti hojjetanii jiru kana irratti mee shubaa kana irratti mee deebii kennaachuun barbaade maal suni waan nabi Muhammad alayhi salaam dubbatan suni nabi Muhammad waan ilaallatuudha miti suni akka dubbatu nabiyyiin tokkolleen kan nuti ergine kan yeroo inni waa dubbisu wayiidhaa sheexaanni wanna jedhu sheexaanni waati darbine jiru jedha waan dubbisan keessa jallina jechuudha jallina keessa darba jechuun waan nabiyyiin dubbisu san akka namni waan gara biraatitti hubatu godha jechuudha fayansakhu Allahu ma yulqi shaytaan thumma yuhkimu Allahu ayaatihi waan sheexaanni darbu san ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala deemsiseeti keeyyata isaadha ammoo ta'uu fi isaatii dubbate sani rabbiin subhaanahu wa ta'ala tolcheetiin gadi dhaabaa jedheetiin dubbate akkaataa biraatitti akka namni hubatu godhaadha kana inni dubbattu malee waan nabi Muhammad eessa dubbate inni نبي محمد إلا لا يجل قبل ما يجوا نبي تقول نرجني جد رب سبحانه وتعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته جليت دبتا فينسخ الله ما ألقى الشيطان ثم يحكم الله آياته للناس نما في آيات سارة تولشيت نفسها يروني دبسوا أكنا من جرب راتي توبة وقرآن حديث نجاري كبته لقد أفتسون أمو تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى جلني كدبة شيطان كذب بكجر حديث موضوع حديث ضعيفة أكا الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتاب ثاني نسب المجانيك على حديث الغرانيق كجر توكو جرا على رواية الغرانيق كجر جرا نسب المجانيك كجر توكو كتاب سنكبن حديث يكون ضعيفة كسال موضوع وان كجيبان دبتني لما حديث سيئة دام تكون موضوع كل الإمام الألباني رحمه الله تعالى أدت كتاب رتب الرسالة تنجران سون كجيبا كا زنادق أنجتشورا زنادقا وري منافقون الرت نبي محمد الرت عليه الصلاة والسلام كابله سون سر دامتي سون أكس إيه ما شاء الله قافي تكون مودة بلد دينا مران قد يبغى بقى قافي تكون رتي أما سمى شو بعجر الفيديو فوجته نرتي تيتو كينيا في البدء خلق الله السماوات والأرض ربي سمي بدك رؤومه اللهم ما في دير في مو على مومه يكان مو
bishaan irraa kana uumee jedhu asumaan immoo wanti isin xiqqoo tibiyaana yookaan beeyyansu barbaadu rabbiin awwala maal uume kan jedhu sanarratti bishaan immoo qalama moo kan jedhu arshiidha moo kan jedhu sanarratti mee ifa garachuun barbaade dhiifama wajjiniin. إني كوني حديث نبي ربي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم دريوان الله إن أميدا قلم أجلا سيقلتي حديثني أكنا دبت فما أول ما خلق الله القلم كلامة درا أمامي ججولا أكنا جرا كون أمو عرشين أمو لقى عرشين نجرا جلا عرشين أول أمامتك أجروا حديث ننجرو لكن أمو حديث براك إذا تمو رسول ربي حديث نيسان كبتنا حديث تقجر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ربي سبحانه وتعالى كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرضين ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء بيرو إن كلامني بالرئيسان عرشي نسالة بشهر رجلا كان جرو جيجون إذا كان كبتني علماء أكا ابن قيم فات رحمه الله تعالى أكسو محققون هدون ساني لا عرشي تدور جراج يعني كدوبة تنجر لكن حديثني سيين حديثني قدر أبتان عرشي تدور جراج ينجرو مفهوم وملي عرشي تدور أمامي كان جرو جيجون ولقد حديث سني أول ما خلق الله القلم يو كان الدبفني أول ما أكتا لما تدب فما إني أول ما خلق الله القلم دري وان الله إن أميدا قلم جتشو أكا ابن سيقلتي ابن كيفات الدبتاني تمو أكيد يعني تندبتاني أول ما خلق الله القلم روايانا كان يعني دبتاني أول ما خلق الله القلم يروج الكبر رب كلام أمي أكنا جدين جتشو بري سيسان جتشو garuu riwaayaan tun xiqqoo siidha rakkoon isin godhattuun faqaala lahu ka jedhutu jira riwaayaa biraatu jira faqaala lahu ka isaan jedhe jedhu qaala osoo jedhe dhiisee rakkoon qabdu laakiin faqaala faata qabdu jira isiisaniif rakkoodha malee akka ibnu qayyim faat rahimahullahu ta'ala jedhaniifi kanaafi awwalu maa khalaqa allahu alqalam qalama rabbiin subhaanahu ta'ala jalqaba wanni rabbiin subhaanahu ta'ala uumee qalamaadha jennee akkasitti ashiin durallee qalama jechuutu gaariidha wallahu a'lam. ايوه ما شاء الله وجعلنا من الماء كل شيء حييا سوني وجعلنا من الماء كل شيء حي جاتو وانجرين ابو جلاسون سو وانجرين وصف مالي واهن دامي بارك الله فيكم ربنا سن الرجالة بقى برتا كيسن ربنا مريسن ديرس وبايه تو كسن جالنا جالله قلبي كيسا قبنو اكت سنين قبن ربنا خلاص ني هغود والله جغور غدا جتا جرتو والله